Shaggar TV madda odeeffannoo haaraa chaanaalii keenya subscribe like share fi comment gochuun maatii keenya ta'a. Shaggar TV Bishoo Jaarsaa akkuma namoota albuuda biyyoo keessaa qotanii baasanii duroomanitti Dr. Saandiraa Sheelammoo seenaalee garagaraa manneen kitaabaa keessatti ukkaamamanii dhokatanii taa'an sakattaatee qottee baastee dhukkee irraa haxootee akka biiftuu calaqqisanii akka isaan ifan gochuun beekamti. Yuunivarsiitii Riyoodis keessa Senior Research Associate koorii laayibrarii taatee hojjechaa jirti. Magaalaa Keeptaawon mana kitaabaa koorii keessa barcuma ishee butattee kaataaloogii wabii kitaabotaa dubbisaa jirti. Ijishee jecha akkana jedhurra bu'e ijoollee Oromoo. Ijoolleen kun eenyufaati? Eessarraa dhufanii amma eessa jiru baruuf dharraate. Kitaabota dulloomanii awwaara dhuganii jiran irraa haxootee kitaabicha fudhattee barcuma butattee teesse. Doonii xixiqqoo sadii irratti walitti hidhamnee adeemna. Baay'inni keenya 204 ture. Halkanii guyyaa adeemna. Hundi keenya iyyuu beelaan laaffanneerra. Kana gubbaan qilleensa galaanarraa galgala qorrasaa guyyaa aduusaa gidiraan faraqaan nurratti wal jijjiira. Haadhaa fi abbaan koo dhukkubaan narraa du'anii namuma mana keenya galee qotaa ture wajjin qofaa walitti hafne. Gabaa dhaqnee deebine jedhee gabaa gobbuu wajjin dhaqne. Gabaan gobbuu gabaa bittaa gurgurtaa meeshaalee fi midhaanii qofaa miti. Gabaa bittaa gurgurtaa loonii qofaas miti. Ilmi namaa keessaafuu daa'immanii fi dubartoonni akka kiyyaa bakka garagaraatii qabamee dhufe achitti akka loonii bitamee gurgurama. Haadhaa fi abbaan koo isa guddisanii isaanirraa nyaatee dhugee anaan akkas na godha jedhee yaadeen beeku ture. Inni garuu gabaa kanarraa boqqolloo fudhatee gatii boqqolloof anaan dabarsee na kennee na gurguratee gale. Namichi gatii boqqolloon anaan na bites warra kallaa jalatti kan argamtu aancaarroo bakka jedhamtutti geessuun daldaltoota garbaa axaarrii jedhamanitti nu gurgurate. Isaanis daawwee keessa bahuun taajuraa magaalaa qarqara galaanaa ija buutiitti nu geessan. Amma immoo gidduu gala bahaa Eeshiyaa gabaa Arabaatti nu geessaa jiru. Gaafa fulbaana 16 bara 1888 waaree booda gara galgalaati markaba waraanaa barreeffama Biriteen HMS Osprey jedhu ofirraa qabu doonii nuti ittiin fe'amnee deemaa turre marse. Dr. Saandiraan qaamni ishee hundi ija ta'e gaaffii fi deebii mishineroonni Bishoo Jaarsaa waliin tolchan dubbisaa jirti. Seenichi akkuma viidiyoo ijaan ilaaltuutti itti mul'ata. Ajajaan waraanaa galoo galaanaa Ingilizii Commander Charles Eegisiip jedhama walitti nu qabee biyya Yemen magaalaa Sanaa bakka Sheek Otomaan jedhamutti nu geessee ajajoota waraanaa Ingilizootaa kanatti nu kenne. Haalli keenya hedduu isaan gaddisiise. Akkuma argitu irra guddaan keenya daa'immanidha. Walakkaan keenya immoo dubartoota. Haala qilleensaa biyya sanaa dandamannee waan jiraachuu dandeenyu isaan ittiin fakkaanne. Dr. Saandiraan otuma kitaaba kana dubbisaa jirtu amma itti fakkaate. Daranuudhuma seenaa daa'imman kanaa beekuuf saffisa dubbisa ishee dabala adeemte. Yemen yeroo turretti haala qilleensa isaa dandamachuu dadhabne. Yeroo muraasa keessatti ijoolleen 19 dhukkubaan du'anii. Haalli keenya kun mishinerootaa fi ajajoota waraana Ingilizii kana baay'ee yaaddesse. Haala kanaan warri musliima ta'an achuma Yemen abbootii amantaa musliimaatti akka kennaman murtaa'e. Kaawwan keenya warra hafan ammoo namoota 64 karaa Afrikaa kibbaatti akka gaggeeffamnu murtaa'e. Akkasitti kunoo hagayya 21 bara 1890 Instituutii mana amantaa kiristaanaa Laafdeelee kanatti argamne isin bira jirra. Dr. Saandiraan yeroon balleessine Ameerikaatti bararte. Profeesar Muhammad Hassanii fi Profeesar Makuraa Bulchaa argatte. Seenaa kanarratti qorannoo saayinsaawaa ta'e gaggeessuuf propozaala qopheessanii Ohio University Press itti galchani. Seenaa Bishoo Jaarsaa fi ijoollee Oromoo kaan qorachuuf Afrikaa kibbaa Keeptaawonitti deebite. Ijoollee 64 Yemenirraa Afrikaa kibbaa Laafdeelee dhufan keessaa jijjiirama haala qilleensaa wajjin wal qabateen bara 1903 ijoolleen 18 kan biroon du'uu isaanii dhageesse. Bishoon taalentii addaa qabduun barsiiftuu taatee filatamtee mudamni kennamee fi bara 1902 Laafdeelee gadhiiftee mana barumsaa Kiraadokitti ramadamte. Bara 1911 ministeera mana amantaa kan ta'e Frederick Schippers jedhamutti heerumte. Isa waliin ijoollee 4 godhataniiru. Frederick fi Bishoon ijoollee godhatan keessaa tokko intala dubaraa Dimbiitii jedhamti. Dimbiitiinis nama najjaaraa yookaan Carpenter David Alexander jedhamu
jedhamutti heerumte. Ilmaan isaanii keessaa tokko onkololeessa 22 bara 1936 dhalate. Maqaan isaas Neville Alexander jedhama. Dr. Neville Alexander bara 1950 fi 60 keessa aktivistii akka gaariitti beekamaa jaarmiyaa siyaasaa bilisummaa uummataa fi walabummaa biyya Afrikaa kibbaaf falmu National Liberation Front hundeessuu keessatti qooda leencaa qabaachaa nama turedha. Kanuma wajjin wal qabatee bara 1964 irraa eegalee hanga 1974 waggoota 10tiif ededdoo Robben Island ededdoo Nelson Maandeellaan irratti hidhamaa ture haala qilleensa hamaa qabuu fi dhiphaa jireenya ilma namaaf hin mijanne keessatti Maandeellaa fi jaallan isaa qabsaa'ota kaawwan wajjin hidhaa tureera. Gootummaan dhaloota keessaafuu Nelson Maandeellaa fi Walter Susuluun nama hidda dhalootaa Oromoo lammii Itoophiyaa kana gootummaasaa fi hayyummaasaa akkaan dinqisiifachaa turaniiru. Dr. Sandraan gahee Oromoon bilisummaa Afrikaaf qabu bartee hedduu dinqamte. Tooftaa waraanaa fi saayinsii hoggansaa Nelson Maandeellaa leenjisuun bilisummaa Afrikaa kibbaaf namni sababa ta'e gooticha Oromoo Jeeneraal Taaddasaa Birruu qofa otoo hin taane jaala qabsoo Maandeellaa tahee kan isa waliin paartii hundeessee falmaaf finiinsee waliin mana hidhaa ededdoo Robben Island ture gootichi beekamaan Dr. Neville Alexander bareechitee hubatte. Maandeellaan gootummaa nama kanaa argee biyya nama kanaa Itoophiyaa dhufee leenjii fudhachuuf akka onnatees irra geesse. Amma hunduu ifa isheef taheera. Oromoon hiree argatee haa turu haala hin anjooyne keessatti illee jabaa hunda caaludha jette. Dr. Sandraan bara 2019 magaalaa Finfinnee galma ECA keessatti yaa'ii oosaa 33ffaa yeroo jalqabaaf Oromiyaa keessatti gaggeeffame irratti seenaa Bishoo Jaarsaa kana waraqaa qorannoo ishee dhiheessite. Hayyoota Oromoo fi qorattoota seenaa addunyaa dinqisiiste. Seenaa kanas kitaaba mata dureen isaa Children of Hope: The Odyssey of the Oromo Slaves from Ethiopia to South Africa jedhuun maxxansiiste ilmaan Oromoo fi qorattoota seenaaf gumaachite. Kun galaa labata boruuti. Waldaan barreessitoota Oromiyaa badhaasa ogbarruu gaaddisaa qopheessu kana jalatti mallattoo ijoollee Oromoo fi dubartoonni Oromoo xiyyeeffannoo akka argataniif Bishoo Jaarsaa fakkeenya guddaa akka taatuuf badhaasa asoosama gabaabaa bara 2025 yaadannoo isheetiin kennee jira. Shaggar TV madda odeeffannoo haaraa chaanaalii keenya subscribe like share fi comment gochuun maatii keenya ta'a. Shaggar TV